Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii. Ispoortii akka daleenuu wal xiqqishoo wal garsiifna. Warreen mana keessa tatteenyu keessattuu warreen sababa dhibeetiin mana gallee mana tatteenyu akka dhibeen sukkaraa nu hin qabne akka dhukkubni adda addaa nu hin qabneef sochii xiqqoo goonuu barbaanna. Hayyee waliin haa daleenyu. Takk, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, takka, lama, takka, lama, takka, lama, takka, lama, takka, lama, takka, lama, takka, lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. So. Akkanat dalaynaa qaamni kun oowwe haala kanaan dalaynaa jechuudha. Sanboota takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Ammallee gabaratti takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Akkanat dalaynaa jechuudha haala kanaan. Sanboota ammallee miila dalaynaa na wajjin dalagaa jechuudha, na wajjin dalagaa. Akkana qabannaa sanboota takka jenna, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Gamana jijjiirannaa tokko, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Akkana jechuudha. Hojii dalagaa hundaa'u tartiibaan dalaynaa hafuura fudhachaa jirtu akkasitti hojiin haa dalaynu. Dhibee adda addaatiif gaariidha. Kolesterool, sukkara, dhiiga danfaa maalii qaamni keenya akka fayyaa ta'u aduu harkachaa jiru waan ta'eef jabaadhaa waliin haa dalaynu. Itti fufaa jechuun ammallee ammaas alatti goonaa jechuudha. Miila reefu akkana kaafne amma kana kaafnaa jechuudha. Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Gamana qabannaa ammas gamana qabannaa tokko, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan. Ammallee hedduu hafee hafuurarra fudhannaa jechuudha. Hafuurarra fudhanna. Akkanatti hafuura fudhanna. Hafuura fudhannaa. Takka, lama, sadi, afur. Akkanatti takka, lama, sadi, afur. Takka, lama, sadi, afur. Akkana fudhannaa jechuudha. Akkanattis akkanas ni goona. Hoo gamanattis akkana goona jechuudha. Gamanattis
Gamanattis ni goona morma keenyallee ni goona ni goona ni goona ammallee gamanattis kana goona jechuudha. Sabooda keessa goona jechuudha amma talmaree kutamina dalagu jiru san keessa goona takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan gamanatti ammas kana qabanna takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan akkana jechuudha. Haala kanaan dalagnaa jechuudha. Sanboota kushaappis waan dandeeme ni goona. Kushaappis ni goona jechuudha. Takka takka lama sadii afur obsi setaappis ni goona jechuudha. Kushaappis illee gochuu dandeenya. Akkanatti akkanatti harka keenyaas akkanatti illee dalaguu baay'ee gamanattis takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan akkana. Wanni biraa asitti akkan tanallee ni goona takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kana jechuudha. Waan biraa lafatti hin hojjedha. Setaappii, kushaappii, waan adda addaa waan biraa haala taphachuu waan adda addaa kana hundaa'u gosa ispoortiitii mana keessa warri jirru haalawwan kana dalagnu qaama keenyaaf waan bu'aa qabu waan nu fayyadu jajjabaadhaa dalagaa fayyaa ta'ettaniif hedduu isin barbaachisa.